Galatooma. Ashimasham kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaa Shoodha. Har'as keessummaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Sirboota yeroo gabaabaa keessatti hojjeteen dinqisiifannaa fi fudhatama guddaa argatee jira. Yoonaan jiruuf jireenyi isaa aartii muuziqaa Oromoo kana keessatti deemsi inni dabarse maal fakkaata kan jedhu sirboota isaa bareedoo ta'an isinaaf affeeraa turtii bareedaan taasifna. Gama ogummaa daayirektingiitiin Fayyisaa Addunyaa kaameraaf sagaleen immoo Riittaa qopheessaaf dhiyeessaan Riittaa Taaddalaati. Ispoonsarri uffata kiyyaa magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti kan argamu Abbuukii Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan. Keessummaan kiyya har'aa sirboota isaatiin yeroo gabaabaa keessatti dinqisiifannaa fi fudhatama guddaa kan argate Yooni baga nagaan naa dhufte Yoonaan. Hayyee baga nagaan eegdan. Waamicha kee kabajuudhaan argamu keetiin guddaa galatoomi siin jaa. Dargaggoota akka keetii gaafa dhufan gubbaarraa jalqaban yookaan milkiidhaan jalqaban kana carraadhuma argame hundaan uummata wajjin wal barsiisuun barbaachisaa waan ta'eef siyyaafadhee si argee jira. Pirooduuser gaaffilee muraasa asirratti naa kaasee jira. Isaan keessaa kan siif ni ta'u jedhee yaade nan kaasa. Meeqa jalqaba sagalee kana fakkaatu qabattee hanga ammaatitti eessa turte jedhee A barumsarra B qonnarra C daldala D barumsa yookaan hojii kabiroorra turedha. Muuziqauma keessan ture. Garuu barumsas barachaan ture waan ta'eef barumsa kan jedhu irratti. Qonna jennaan maa nyaara gurtere? Inni kabiraayi sagaleen kun eessatti qarame? Keessumattuu kilooleessuu kan hojii wal qabate jedheeti A baadiyyaa yeroo loon tiksu B hawwisoo xixiqqoo keessatti C mana amantaa keessatti D sirboota hedduu dhaggeeffachaa ture waan ta'eef ija. Loowwan bakka tiksu. Loowwan bakka tiksu. Weellistoonni keenya hedduun isaanii baadiyyaadhuma dhufu waan ta'eef ka'umsi keenya achi. Kan hojii wal qabatee mudannoo tokko sitti himaa. Mucaan kiyya inni xiqqichi artistoota kana jala guddate waan ta'eef sirba kanaaf miira addaa qaba. Wanti sagalee dhumti gaafa banamu wanti hunduu isa biratti sirba waan ta'eef gara shubbisutti deema. Harmeenti baadiyyaa ta'a dhufteeti mucaan kun mana amantaa deemuu qaba. Daa'imman naannoo sanatti guddatan naamusa godhatu akki itti ilaalaa jiru sirrii miteettee ani numan callisee qabii deemiin je'eni. Charchii dhaqxeen qabdee mucaa xiqqaa kana. Inni isheen amala ni horataa achitti waan gaarii taa'etteeti. Mucaan kun gaafuma qeesonni faarfannaa yookaan qiddaasee kana jalqaban qeesotatti kaatee deemee shubbisa ajaa'ibaa kana. Al tokko nama rifachiisa. Bakka daa'imti itti guddatu naamusa isaatiif baay'ee murteessaa waan ta'eef asii kaasee akkaataadhuma gara aartiitti seente kanuma hojii wal qabsiisitti natti himi. Egaa akkuma isin jedhe jalqaba baadiyyaatti guddadhee loon tiksaa fa'aa taphachaa turre. San booda kana magaalaa kana dhufee anaa weellisuu danda'uu kiyya aadaadhaan kiyya barteeti sagalee kee kanaan jette. Seenaa ilma kee wajjin xiqqoo ishee wal fakkaataa jennuti. Angaruu Adaadaa keechitu akka kennaa kana qabdu beeke. Waan ajaa'ibaati. San booda amala bayeessaa akka taatuuf amala amma qabdu kanaan akka itti fuftuuf dargaggummaan kunis dhufaa ture. Mee amala keetillee sirreessattee dandeettii qabdu kanaan immoo itti fooyyeffattee faarfachuu dandeessa kan jedhu sanarratti wanni jettee turte. San booda anillee muuziqaa kana keessi kiyyaa kan hawwu jalqabuma duriirraa kaasee baadiyyaatti akkuma siin jedhe geeraraan guddadhe waan ta'eef iyyuu sanatti muuziqaatti deebi'e gara dandeettii fedha kiyyatti jechaadha. Waan ajaa'ibaati. Jalqaba eessatti jalqabdee sirbuudhuma kana yaadattaani? Loon otuun tiksuu miira natti dhaga'amu sirbaanan dabarfadha. Kophaa kiyya ta'ee sirba
daawwitee oofee asaawwan koo beenuun gallaa sirba jedhu tokko ture. Reediyoo irratti dhagaatuma TV'n hin jiru waan akkasii hin jiru maqaa weellisachaa iyyuu beeku ture. Sana booda dandeettiin kiyyaa akkan dandeettii san qabu aadaa kiyyatu natti himee garuu daa'imummaatti sirboota akkasii. Waan ajaa'ibaati guddaa galatoomii. Tarii sagalee bareedaa kiilooleessuu irratti akkaataa sagaleen kee itti bahu baay'ee tokko bareedaadha. Wanti sirba yookaan aartii kana keessatti sagalee wajjin wal qabatee gaafa kaanu wanta sirba miidhagsu keessaa tokko kilooleedha. Isa qillaaxa jedhamu kan aartiidhuma addunyaa lafaa kana keessatti gaafa deemtu wanni kun murteessaa waan ta'eef yoo dandeessan hundi keessanuu kiloolessa. Dirqama. Sagalee bareedaan eessaa argama? Sagalee bareedaan tokkoffaa kennaa ta'a. Rabbi hoggaa si uumu akkuma si uumu kennaa gargarii si kenna miti tokko kennaa barreessuu, tokko kennaa dubbachuu, tokko kennaa walaleessuu. Kennaa gargar qabna. Sagalee akkanaa miidhagaa kana kennaadhaan argachuu dandeessa inni tokko. Inni lammaffaa immoo sagalee giddu galeessa ta'e si kenname. Sagalee san dandeettii kee cimsitee tireeningii adda addaa hojjetta taanaan dandeettii cimaa argachuu dandeessa jechuu dandeenya. Sirriidha zeeroo irraa kadir martuuni namni kamuu meejerii isaa irratti weellisaareedha. Sirriidha al tokko tokko wantoota mi'eessituu kan bu'uura ta'an fakkeenyaaf oktaabii jennee sagalee ol ba'u sagalee daka jiru kana fa'aa namni fakkeenyaaf sagalee ol ba'u kana kilooleessuun keessaa hafuusi fiyaattoo kan humna barbaadu waan ta'eef ganama kaachuu vookaalii hojjechuudhaan inni nufa. Inni looree jedhamu sagaleen daka jiru baay'ee tokko kan ulfaatullee ogummaadhaan ogeessota muuziqaa baratan wajjin inni nufa. Isheen kilooleessuu kan toon kan jedhamtu suni barumsaan aduun nuugaa garuu kennaa naaf fakkaatti. Kennaadha garuu isa kilooleessuu kan jennu kana osoo hin ta'in dandeettii sagalee barreessanii sirbuu sana kilooleessuun adda baay'ee. Kennaadha rabbitu sii kenna. Sanaan ala garuu dandeettii sirbuu kan danda'amu amma kadir martuu akka jedhe jettu kanatti dandeettii kee vookaalii hojjechuudhaan kan fiddu sun garuu kilooleessuun kun kennaa rabbi. Guutumaan guutuutti illee wantoota amma jenne kana namni fedhii yoo qabaate illee argachuu ni danda'a waan namoonni jedhanis hin jiru. Fakkeenyaaf amma toona yookaan immoo addummaa mi'aayinni sagalee nama tokko addatti kennama. Garuu weellistoota deebisanii akkeessanii hin jiru. Kana jechuun toonii yookaan miidhagina sagalee addatti weellisaan tokko itti beekamu sanillee namni baratee dhagahee haalli itti akkeessu waan ta'uufi uumaadhaan osoo jiraatee bareedaa garuu barumsaa fi tattaaffiidhaanis hin dhufa warreen jedhan jiru kan jedhe. Tattaaffiidhaanis hin dhufa. Irra caalatti garuu warra kennaa kennameefitu tireedingiidhaan kennaa kenname sana guddisuu waan jedhamtu jiru jettudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko hin dhalataa aguma bulaa deemu san guddachaa deema. Dandeettiinis akkasuma si wajjin dhalata ati dandeettii keessana yeroo mara itti fayyadamaa deemta taanaan guddachaa deema jechuudha. Kana akka dandeettii rabbi sii kenne sanitti hin ta'u kan barumsaa sun. Namni akka sagalee kee akka keetii bareedaa akka hin qabaanneef. Weellisaa cimaa fi jaalatamaa ta'uudhaaf maaltu barbaachisa? Janna yookaan immoo Daffaar jedhamu san. Walaloo fi yeedaloo cimaa qabanii dhufu. Promotion skill dandeettii dhaadheessuu. Sagalee kennaa rabbii san hojiitti jijjiiru. Hunda dura hojii hojjettu sanitti amanamummaa qabaattee hojjechuun waanuma jiru ta'e jarreen amma tarreessitee dhufte kuni hundumtuu muuziqaa keessatti weellisaa cimaa akka taatu. Wanna si gonfachiisan keessaa isaan hunduutu ni waamamu. Dirqama hunda qabaachuu qabda. Amma fakkeenyaaf hojii ajaa'ibaa hojjettee dhufte promooshinii osoo hojjetin osoo gadhiifte tarii weellisaa cimaa yoo taate jalqaba irratti baate weellisaan ekelee kun sirba tokko nu baaseera jennee laaluu dandeenya. Garuu eenyummaan kee beekamu hojii kee jalqabaati promooshinii hojjennee hojii ajaa'ibaa hojjettee YouTube irratti yookiin immoo wayii irratti gadhiifte taana hojii sun uummata bira gahuu dhiisuu danda'a.
akkuma yaadde sana immoo weellisaa cimaa artistii leejandii jedhaman keessatti ramadamuu dhiisuu dandeessa. Piroomoshiniin barbaachisaadha. Hojii hojjettu sanii irratti immoo amanamummaa ofirratti qabaachuu qabda. Lamaan isaatu qixxee osoo fudhanne gaarii dha yaada. Al tokko immoo qabxiileen kunneen immoo waan hin taane gaafa fidanis hin argita. Akkanumaan isuma jennoo kan difrat jedhamu kana qabanii waan hin taane warreen akkanumaan sukkuma walanis hin jiranii waanuma xiqqoo ta'ee fi wanta bushaa hojjetanii sooshaal miidiyaa garaagaraatiin ijaa fi gurra nu madeessanii gaafa hojiin isaa gadhiifamu waan hin taane bakka ta'u jira. Dhugaadha waan hin taane namni amma dandeettii osoo hin qabaatiin waan amma kaafne kana osoo isaan bira hin jiraatiin hojii hojjetanii hojii isaaniittis uummata bira seeraan hin ga'u yookiin immoo kanuma kolfaa ta'u jechuu dandeessa. Taambilarii isaa kana dhumeedhanii kaanii sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti suura ajaa'ibaa akka needheetu makee mucaan kun maal sirbe gaafa sirbichi gaafa ba'u inni waan akkasii ta'a. Kan biraa zeenar yookaan immoo taayippii weellisaan tokko gosa sirbaa tokko irratti osoo fiiksir ta'e osoo murtaa'e fakkeenya gaazexeessummaa jettee biyya keenya keessatti gaazexeessaa waanuma arge borica malee sila akka seeraatitti gaazexeessaan ispoortii, gaazexeessaan biizinasii kan intarteementii gargari. Weellisaan tokko zeenarii muuziqaa tokko keessatti fakkeenyaaf amma reegee, raap, hiiphaap, kaantirii warreen jedhanii biyyootiin alaa abbaan bakka itti sirbuu hin jira. Keenya kun gosuma sirbaa ka barbaade keessa seenee meeshaa kan hojjetus jira kan borcutu baay'ata. Kuni biyya keenya keessatti badaa hin baramne weellisoon tokko kan qabatan jiru. Haali kitarii mijatuu dhiisuu mala kan hojii wal qabatee kana sii kaasu weellisaan siyaasaa adda ba'uu qaba, weellisaan aadaa irratti hojjetu adda ba'uu qaba, kan jaalalaa adda ba'uu qaba, kan misoomaa adda ba'uu qaba jedhanii warreen dubbatan illee hin jiru. Dhugaadha weellisichumaa iyyuu fayyada beektaa wanni kun. Amma fakkeenyaaf akka fakkeenya dhuftetti biyya alaatti raap, hiiphaap, country music, warreen reggae warreen jedhaman kun akkuma taayippii isaaniitti weellistoota beekamoo mataa isaanii kan danda'e qabu. Amma fakkeenyaaf reggae kaaste bummaarri ijoollee isaas fudhachuu dandeessa. Raappiidhaanis Eminem warri weellistoota qofa miti baay'ee kan fayyadu. Amma fakkeenyaaf akka biyya alaatti warri raappii qofa dhaggeeffachuu barbaadu warri odeensii raappii qofa jira, kan reggae qofti jira. Hundumtuu odeensii mataa isaanii qabu. Kana jechuun odeensichi baay'ee sin dhama'u yookiin immoo shakkii tokko malee nama itti amanu hojii tokko gadhiise taanaan hojii isaa sana fudhata jechaadha. Albamni reegee bahee albamni hiiphaappii baruu bahee jira. Fudhata jecha odeensichi. Odeensichis baay'ee hin dadhabu. Amma sirbu kuma keessaa kan ta'uuf filachaa jira. Filachaa jira hin dadhaba jechaadha. Kanaaf maayinni warri meeloodiidhaan sirbuu danda'u. Slow music warra jennu kana jecha warri isa sirbuu danda'ani meejarii isaaniitiin wanna isaan madaalu sanaan bahanii ummanni isumaan qofa osoo isaan simate kan raappis hiiphaappis kan sooloo hojjetus hundumtuu gama keenya kan biyya kanaa jechaadha. Kan akka artistii Oromoo tokkotti akka yaada kiyyaatti meejarii mataa isaanii osoo qabaatanii waan gaariidha jedhee yaada. Thank you very much. Kana barbaanne addatti ibaluu haa qabatudha gosa sirbaa tokko. Reegeen yoo reegeedhaan dhufe taate taalentii mataasaa barbaadee argachuun hojiidha. Garuu kwaalitii fi ogummicha kabaja akka argatu waanuma argame keessatti laaqaa ooluu manna kam keessa jira sagalee kiyyeedhanii addatti baasanii faayidaalee nammaati kaaftee kunillee wantoota oodiyensii keenyaaf illee kabajata waan ta'eef. Meebii amma itti dabaluudhaaf akka dhamaatis itti ta'a beektaa. Amma weellisaan tokko osoo reegee hojjechuu danda'u sagalee hin qabneetiin slow music baaladii isa jennu sana osoo hojjeta taate ummanni hagas isa simachuu dhiisuu danda'a. Reegee irratti garuu ummanni odeessiin reegee jaalatu dandeettii isaa sana osoo fayyadamee reegee hojjete ta'a ta'eeti isa simatee innis ummata isaa bohaarsee innillee gammachuu argachuu danda'a. Dandeettii isaa osoo hin laalle yookiin immoo meejarii isaa osoo hin beekin dhaqee waan biraa hoggaa hojjetu innis hin xaaraa ummanni odeessiin aartii hordofullee baay'ee dadhaba jechaadha. Waan ajaa'ibaati weellisaa sayyoo xiqqaa weellisaa cimaan hin jira hin beektata. Sirba wayii hojjedheetumanii akka hiriyaatitti sirba kana sinuman yayyaala waan ta'eef mee reegee kana naa dhaggeeffadhuutii yaada naa kennii hin je'in. Sayyoon kun baay'ee tokko taphata sirbicha dhaggeeffate waanuma ajaa'ibaati reegee kanarratti numa geerrarte rittaan jedhe.
Al tokko gosti muuziqaa biiroo san barbaanne siin jira. Akkanumatti immoo amma raappii kana olaanti ergaadhuma isaa walaloodhuma isaatu barbaachisa malee raappii irratti nan geerroo jette dubbiin layyaalite. Rakkoo biraas. Baay'ee bareeda kun gara fuulduraa weellistoota keenya osoo sirreessan waan jedhu kaasu barbaadeen. Daawwattoonni kiyya tarii haasaa akka ittiin baay'ifne miskinaa'ee kana affeerruti waa'ee miskinaa'ee irratti haasofna. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba yoonaan miskinaa'ee itti bohaaratii walitti deemna. Sigorfadhu sababa sifte dallanta murtoon kee kuula kisin baasu wargaa bita murtoon kee kuula kisin baasu wargaa bita maalaaf dattee olaani dubbiitu miskiinaa'e lakkuudhaaf tebonaani dubbiitu miskiinaa'e bakka abbaan hin jirreetti dubbiitu miskiinaa'e dugdaaf garaa wal ta'e dubbiitu miskiinaa'e maalaaf dattee olaani lakkuudhaaf tebonaani Gamlam tola namni tokko nyaare mana kaawwee beellamaan suphaare uroora keena dibdu sooba ta'uu beekee kara laalaa jirta seenee dursee too shakkee si gorfadhu sababa siif ta'e dallanta murtoon kee kuula kisin baasu wargaa bita murtoon kee kuula kisin baasu wargaa bita maalaaf dattee olaani dubbiitu miskiinaa'e lakkuudhaaf tebonaani abbaan hin jirreetti dubbiitu miskiinaa'e dugdaaf garaa wal ta'e dubbiitu miskiinaa'e maalaaf dattee olaani lakkuudhaaf tebonaani dubbiitu miskiinaa'e bakka abbaan hin jirreetti dugdaaf garaa wal ta'e dubbiitu miskiinaa'e dubbii dubbiitu miskiinaa'e dubbii dubbiitu miskiinaa'e.
Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirbichaan yeroo bareedaa dabarsitanii walitti deebinee jirra. Yooni sirba baay'ee bareedaa, sagalee baay'ee bareedaa, haalli muuziqaan itti hojjetame, production kiruunsaa, viidiyoo kwaaliitiinsaa hundi keessanuu warra achirra jirtan aartii Oromoo ol guddisaa jirtu waan ta'eef galatoomaa isiniin jenna. Miskinaa'ee kanarratti gaafa dhufnu jechoota ciccimoo ta'anii jiru. Akkaataa jechoota haaraa ta'anii uumaman amma fakkaatanitti. Walaloof yeedaloof jedhamee jechoota akkasitti bifa aartii ta'an dhiyaatanii jiru. Walaloon dheeraa ta'e tokko barreeffamee gaafa dhufu akkaataa muuziqaan gaafa qindaa'u kii waan jedhamu kan daangaadhuma barbaadamurraa akka hin dabarre jechoonni ija afaaniitiin illee ni heeyyamama. Akkas cabsitee bifa bareedaa ta'een jecha haaraa amma fakkaatutti haalli aartii keessatti ni heeyyamama. Kan hojii wal qabatee sirba kee kana keessatti nama waatee jecha waan jedhu waan hin dhageenyeef fakkaate. Boodarra gaafan gadi fageenyaan dhaggeeffadhu. Natu hawwaate. Jechoota Natu hawwaate jecha. osoo jecha haaraallee ta'e akkatti inni bareedu argiteetta. Akkaataan ati sirba kana keessatti itti fayyadamte. Bareeda achirratti jechoota ciccimoo argee jira. Miskinaa'ee dhumti kunillee jechumti isaa jecha haaraa fakkaata. Hin bareeda. Tarii akka gaaffiititti kanas kaasu maal abdattee hoolaanii lakkuu dhaltee bonaanii jaa. Tokko kana dhagee yooni maaltu isa dhibee isaa barbaaddeetti haa dhaltu maaltu isa galcheedha. Yaadumti ka'umsa sirba kanaa maa inni haalli itti hojjetame maal fakkaata kan jedhu kana naaf kaasi. Egaa jalqaba hojii kana istuudiyoomatti waggaa jalqabnu Dichoo jedhama barreessaanii fi yeedaloon kan hojjete. Dichoo beek. Waan ajaa'ibaati. Mucaa baay'ee cimaadha. Mucaa baay'ee guddachuu danda'u ififis ni weellisa. Jabaadhu jechuun hin barbaada. Kana isa achitti istuudiyoo Dinqisaa bira dhaqnee wal argine achumatti waan adda wayii osoo hojjenne maal sitti fakkaata naan jedhe. Okay jedhee san booda ni eegalle jechaadha. Walumaan hojjennee waan sirrachuu qabu walumaan sirreessaa isaa harka ture walaloo fi yeedalichi. San booda Dinqisaan illee haala miidhagaa ta'eetiin qindeesse. San booda karaa viidiyootti deemne jechaadha. Seenaa dhugaatii dhugaa dubbachuuf seenaa kiyya miti. Garuu seenaan abbichaa baay'ee ishee jaalataa yookiin immoo ishee wajjiniin walitti dhufeenyi isaa adda. Maal abdatti hoolaanii kan jedhu kanarratti kan ana caala siif oolu kan ana caala siif ta'u iyyuu hin jiru beekta. Isheen hin beekti. Kanatti lakkuu dhalte bonaanii rakkootti gabbaate jechaadha na dhiifte. Waan ajaa'ibaati. Akkaataa walaloo kanaan itti ibsame. Thank you very much. Hundi keessanuu. Wantoota akkas baay'ee babbareedoo ta'an sirba keessatti dhaga'uu barbaanna walaloo keessatti. Kanarratti mucaa walaloo fi yeedaloo barreesse kanallee guddaa galatoomin jaan. Namoota kilippii miskinaa'ee kana keessatti hirmaatan hunda isaanii galatoomaa jechuun ni barbaada. Ta'anii hojjetan kabaja aartii Oromoodhaaf qaban akkuma aartistii ta'anii hojjetan waan ta'eef aartii Oromoo namni deeggaruu qaba gaafa jennu maallaqa qofaan miti. Akkanatti illee waan babbareedaa hojjechuu cinaatti hiriiruun isaanii kabaja guddaatu isaaniif mala waan ta'eef galatoomaa isiniin jenna. Tarii gaaffii kiyya garuu achirratti maanni atoo cinqii keessa jirtaa atoo dhiphatteertaa isaan garuu hin shubbisu. Amma qaafte dubbii. Namni baay'een kana hin hubanne sirriitti beekta. Keessi keenya madaa maal soomnee sirbina keessi keenya madaa. Al tokko tokko aarii ofiillee gammachuudhaan muuziqaadhaan dabarsuu waan bareeda. Namni ilaalcha qabuun gama barbaadetti hiikkata. Nullee haala saniin hojjannee egaa kireeditii walii kennuun dirqama keenya. Dhimma oodiyoo haasa'e malee viidiyoo irratti namoonni hedduun hirmaataniiru. Sigalee aarsaa hedduutti kaffalame imala intarteementichatu piroodiis godhe baay'eetti dadhabame maallaqni illee hedduutti dhangala'eet hojjetame. Daayirektingii isaa leencootu hojjete akkuma beekamu leencoon immoo hojii adda addaatiin beekamaadha. Kanatti namoonni viidiyoo irratti hirmaatan aarsaa hedduu kaffalaniiru garuu maqaa osoo hin dhayine naman hin darbine jira kilippii kanarratti. Tulluu Hirkoo keeroogiraafii mucaa hojjete. Sirboota hedduu aartii Oromoo keessatti gumaacha mataasaa kan taphatu isaa. Baay'ee bareedina sirba tokko duuba ijoolleen kun yeroo baay'ee hin kaane kirkiranii bultoota jedhamu toozawaayii. Ijoollee shubbistoonni kunneen kabaja guddaa isinii qabna. Inkoo yeroo baay'ee waan nuti barateef akka dubbachuuf maqaa isaanii yeroo baay'ee miidiyaa irratti illee naa ka'u dhageenyu akka carraa dhugaa dubbachuuf anillee
dhiphama mataa kiyyaan qaba ture viidiyoon waggaa hojjetamu waaqa yaada keessan ture waan dagatamuu hin qabne maqaa isaanii kiroogiraafii nan dagadhee ture dhiifama asumaan gaafadheeni aarsaa isin aartii Oromoof kaffaltan aan dhuunfaa kiyyatti ni dagadhu galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada akka kiruu keessanitti. Thank you. Tarii aartiin amma sadarkaan kiliippiin keetti hojjetame gama hundaan fannifamaa ta'ee jira. Keessumattuu leencoo faanti erga dhufan booda bifa bareedaa ta'een itti deemamaa jira. Akka waliigalaatti maal ilaalaa jirta aartii Oromoo kanarratti? Aartiin Oromoo guyyaa guyyaadhaan guddachaa jira. Artistoota haaraa simachaa jira. Waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate weellistoota ciccimoo ilaalla hin dhufu. Kanaaf jijjiirama guddaatu jira. Wal guddisuunis jira, wal xiqqeessuunis jira dhugaa dubbachuuf. Kana akka jirtu kanarratti warri wal guddisuudhaaf immoo osoo hin tuffatiin aartii kana keessatti gumaacha namoonni taphatan baay'ee galatoomaa ulfaadhaan sinin jedha. Kanarratti jijjiirama guddaa jira sin jedha. Thank you very much. Waa'ee sirba kee ati eenyu kan jedhu kanarratti jinniitu si haariyaa jiruuf jireenya kee wajjinis wal qabataa namoonni jedhan hin jiru. Jireenya akkamii dabarsitee haadha keetiif illee kabajaaf jaalala addaa akka qabdu nan beeka. Waa'ee isaa naa kaasi. Akka namaatti jiruuf jireenya kee keessatti waan si mudatu hedduu jira. Amma fakkeenyaaf gosti yookiin immoo isa afur hamaa jedhee waamnu kana fakkeesseen sirba kanarratti barreesse malee namni jireenya isaa keessatti waa hedduutu isa reeba. Rakkina ta'uu danda'a. Karaa garaagaraatiin wanni isa mudatu jira waan ta'eef karaa saniin fudhachuu dandeessa. Akka Directingitti xiqqoo ishii dhugaa dubbachuudhaaf anumatu wanni jedhee sanarratti naan hojjedhu akka yaaditti yookiin immoo akka naa dhufuu qaba jedhee yaaditti hin hojjenne ta'us garuu uummanni keenya nan qaanessinee haga ta'e simateera. Hojjenneerra yaadichas bilcheessinee baafne jennee irratti dhibba. Bareeda kana hojii wal qabateetii wanti namni tokko maal laan jeesee sirbichi walaloo fi yeedaloosaa jabaadha baay'ee abstract. Tokkotu sirba kee kana sirriitti taa'eetuma dhaggeeffate waa tokko yaadadhe taanaan jee maal jennaa sirbi yoonaan kuni jee sirboota Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraan yaadachiisee naan jee maal jennaa sirboonni isaa keessumattuu waan akka qabsoo ta'anii namni baay'ee tokko jajuun suni osoo rukuttaa shawaa kanaan istaayilii muuziqaa shawaa jedhamu kanaan osoo hojjetee jiraate Oromoon qaata bilisa bahaa ture. Ergaa dhumti sirbi nuti itti dabarsinu walaloo fi yeedalicha wajjin haalli itti wal hin deemnetu jira. Ani sirbi kun sirba jaalalaa yeroo sirbuma waan akka waanuma salphaa wayitu sotti fayyadamte naa taayu. Hiriyaa kiyya tokko sirba kee kana akkanatti jijjiire. Mana onaa keessa taa'ee kophaa koo dhokadhee tamboohaa yoo dhufu natti beekamaa kiraan manaa bara kanaa hamaa jedhee jijjiire sirba kee. Isa warra kireeffatantu beeka. Kana jireenya namaa keessatti kamiyyuu qormaanni jira. Akka namaatti kan isa jiraachisu boruu isaati. Har'a irra teessee waan har'a jiru abdii kutte taanaan boru ilaaltu taanaan immoo hin jiraattu jechaadha. Ani boru ilaala. Har'a garuu waan jiru sana damdamadhe hin darba jechaadha. Mee dhumarratti ergaan ati qabdu maanni wanta haaraa wantoota hedduu hojjechaa jirta. Maaliin si eegnu? Ergaan ati dabarsitu maanni? Kanarratti hojii naan hojjedhu na wajjin hojjechuu warri barbaadan ani balballi koo banaadhaan mallee jedha. Hojii isin boonsu hojjedhee uummata kiyyaaf nan dhiyeessaa mallee maatiin koo hundi keessan baay'ee galatoomaa dadhabee hin jennee na wajjin hin dhamaatanii baay'een isin galateeffadha. Warreen hojii kiyya irratti hirmaattan hundi keessan baay'een isin galateeffadha. Galatoomne. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa torban keessummaa kabraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Horaanaa bulaa. Natti yoo